Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira-jirtu obboleewwan kiyya qaqqaalii gaggaarii. Baga jiraattan jecha har'a aappii warroonni bilbilli keessan sagaleen bilbila keessanii sagalee bilbilaa sagalee waa dalagsiisuu humni isaa dadhabaa ta'eeru ka amma dura akka ajaa'ibaa dalagaa ture akka ispiikera bilbila keessanii guddifatanii fi akkasumas akkasitti yoo haalli bishaanii haalli biyyoo wantoota garaagaraa itti seenee sin jalaa cufeera ade karaa salphaan akkaataa ofirraa itti qulqulleessitanis sin garsiisa akkaataa ispiikerri bilbila keessanis haalaan cimaa tokko godhu sin garsiisa nafaana turaa sinin jedha warroonni gaafii garaagaraa na gaafachaa jirtan YouTube channel kiyya seenaadha wallahi kasaaraallee hin qabu baasiitti baasan illee hin qabdanii ofumaa bu'aatti buufattanii keessa seenaadha gaafii na gaafattan hunda irra guddaasaa persentii 90 waan ta'uuf viidiyoo hedduu as jalatti hojjedheen jira dhaqaa subscribe godhaa like share gochuudhaan namoota waan kana taajaman hunda isaaniihu akkaataa waa kanarraa namoonni hedduun itti haja'uu mala waan ta'eefu share gochuudhaan akkasumas subscribe godhaa na jajjabeessaan dhaamsa kiyya barnoota hedduu asirraa argattanii wantoota garaagaraa isin gaafattan hunda isaatu asirratti hojjedhee waan hin jiruufu yoo gaafi karaa YouTube channel kiyya argachuu dadhabdan TikTok kiyya profaayilii kiyya jalatti linkii asitti isinii maxxansee jira kunoo linkii kana jalatti akkasumas warroonni gaafii garaagaraa na gaafachaa jirtan linkii isin barbaadan komentii jalatti isinii maxxansaan jira irra cuqaaftanii dhaqxanii daawwachuu dandeessanii waan gaafii keessan ta'u deebii gaachira argachuu dandeessanii jedha asumaan gabaabaadhumatti warroonni pilaastoriin keenyas nu buusuu didee aappii nu buusuu didee warri jettanis furmaata isaa guutuu viidiyoo guutuu hojjedheen jira waan ta'eefu achuma keessa seentanii argachuu dandeessanii jedha amma gabaabaadhumatti warroonni pilaastoriin keessan isinii buusuu dide bakka aappii jedhu kanarra seentaniiti pilaastorii barbaadan jecha erga pilaastorii barbaadaniin booda pilaastorii barbaadanii pilaastorii san kileer gootan jecha pilaastoriin kunoo akkuma argaa jirtan kana pilaastorii keessan bakka istoorii kana dhuftaniiti asirra cuqaastanii kileer gootan kileer daataa gootanii akkas gootanii pilaastoriin keessan ni qulqullaa'a akkasumas immoo yoo bilbilli keessan geegabaayii bilbila keessanii 16 ta'e hedduu xiqqaadha 8 ta'e hedduu xiqqaadha aappiilee garaagaraa isinii buusuu danda'u 32 fi 64 yoo ta'e immoo waan hunda isinii buusuu danda'a waan ta'eef akkasumas warri myflex kana jala dhuftanii warroonni aappiilee garaagaraa achi buustan yoo bilbilli keessan guutee dhaatte kana ofirraa delete dhuftanii bakka android dhufan ofirraa delete godhuu dandeessanii sanittiin dhiireessu amma gara asiisin dabarsa amma fakkeenya akkuma argaa jirtan kana yoo bisaan seene kallattii kanarra cuqaastanii ergasii connect jettaniini tarome dhiifama asit dhuftanii start jettanii fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kana sagalee hedduu jira akkuma argaa jirtan kana kuni ka tokkoffaati ka lammaffaa immoo katti aanu kunoo kana kunis immoo sagalee bilbila wantoota bilbila keessan keessa jiran hedduu bilbila isinii qulqulleessuudhaaf saffisa olaanaa qaba kunis immoo gosa hedduudhaan kunilleen akkasuma jechuudha haga parsantii 100 guututti dimatanii wantoota bilbila keessan keessa jiran wantoota cufamee jira wantoota akka bishaanii wantoota akka wasaaka garaagaraa eerfoonii keessan qabeeru haalaan qulqulleessaa jechuudha akka bilbilli keessan of keessa waan hunda gaditti sagalee garaagaraa dhageessisaa jechuudha kunoo akkasitti xumuree jechaadha aappii erga keessa seentanii isin waan hunda irraa hubachuu dandeessanii aappii kana karaa telegiraam kiyya jalatti argachuu dandeessanii akkasumas diskiripshinii YouTube channel kiyya jalatti illee isiniin maxxansaa viidiyoo dhiifama guddaa immoo warroonni TikTok viidiyoo guutuu yeroon TikTok irra gadhiisu TikTokiin na ugguraa jira waan ta'eefu uggurri yeroon baay'atu akkasumas riippoortiin illee baay'ataa jira waan namallee arrabsine wahilleen goone waan beeknu gaati waan nama keenyaa kana rabbiin isaan haa qajeelchu jenna waa tokko waa kana kadaagaa jiru namaaf bu'aa buusaa nama rakkatetu jira nama bilbila kanarraa waa hedduun beeknetu jira waan beeknu namaa qooduuf kennaa rabbii waan ta'eefu sanuma waan ta'eefu riippoortiin illee numa godhama yeroo riippoortiin baay'ate kana
uggura garagara namarra kaanii uggura isa yeroo baay'ate tiktookiin guutumaa guutuutti namarra gubanii amma dura viidiyoo kiyya viidiyoo barnoota hedduu qabu viidiyoo 100 waan of keessaa qabu tiktookii hedduu waliin irra gubanii jiranii sawwan ta'eefuu follow gochuun dagatinaadha like godhaadha gaafilee garagaraa barbaadan viidiyoo gabaabduu kan tiktookii irra gadhiisu waan ta'eefuu karaa youtube channel seenaadha subscribe gochuudhaan viidiyoo achirratti waan sin rakkattan hunda achirra argachuu dandeessan jedha galatooma.